Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota gabayaatu yookaan ammoo waliifpress.com nageenyi keessan baradaan nagaa jira alhamdulillah egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya guyyaa irraa odeeffannoo haaraa odeeffannoo barbaachisaa fi beekuuf dhagahuu qabdan jedhe akkaatuma gaafii keessaniitiin isiniif qabadhee dhufee jira warroonni yeroo jalqabaatiif dhuftanii sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya dabalamaa gama yuutuubiitiin jechuudha. akkasumas ammoo gara weebsaayitiin waliifpress.com weebsaayitii jedhu kan keenya waan ta'eef seenaatii odeeffannoo baay'ee babbareedoo ta'an haala yeroo irratti hundaa'anii fi jireenya keessan keessatti isin barbaachisan baay'ee achi keessatti kan gadhiifamanii jiranii fi kana boodas kan achirratti gadhiifamuuf ta'an jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aas akkuma jalqabartanii kaasuuf jaalatti gaafii hedduu keessanii kan ta'e meeshaalee ijaarsa manaa keessa yeroo kana gabaa irratti sibiilli meeqaan jira meeqaan gurguramaa jira kan jiru qabadhee isin dhufee jira. Kanaaf seenaatii daawwadhaa ilaalaa irraa fayyadamaa jireenya keessaniif wanta barbaachisaa waan ta'eef itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Akkasumas immoo hiriyoonni keessanis odeeffannoo kana dhaganii hin jiran yoo ta'e isaan biraanis sheer godhaatii isaan biraan gaha. Websaayitii keessa intani akkaataa itti ilaaltan ammoo viidiyoo isiniif kaa'ee jira. Description box jala YouTube kana yookaan viidiyoo kana description box isaa jala linkii isee intani achi keessatti itti ilaaltan yookaan immoo websaayitii keessatti itti ilaaltan gatiin isaa achi keessatti dhahamee maaliif yeroo baay'ee meeshaa tokko bitachuudhaaf viidiyoo irraa suuraa isaa argachuu hin dandeettan keessattuu yeroo biyya keessan jira biyya Oromaa jirtan suuraadhaan beekuu waan barbaadan yookaan immoo suuraa isaa arguu waan barbaadaniif suuraadhaan YouTube keessa kaa'uun baay'ee rakkisaa waan ta'eef websaayitii keessatti suuraa isaa gatii isaa kan amma abbaa meeqa akka ta'e gatiin isaa meeqaan akka gurguramu eessatti akka gurguramuu fi meeqaan gurguramu akka danda'a akkamitti akka bitachuu dandeettani ulaagaa isa yookaan ammoo haalli isaa mijataa waan ta'eef achi keessa seenaatii odeeffannoo kana laalaa isiniin jechuu barbaada. Isaan kanaan alattis meeshaalee biraa kan barbaadan yoo jiraatin beeksisaati odeeffannoo isaa funaannee erga jennee booda isin biraan ni geenya. Akkanaan alattis odeeffannoowwan bashannansiisoo bohaarsoo kan ta'an YouTube kanarrattis argachuu ni dandeettani. Websaayitii keessattis waan barnoota isinii ta'an hedduudha argachuu kan dandeettan isiniin jechuu barbaada. Kanaaf akkuma jalqabarratti isinii kaasee guyyaa har'aa sibiila kan ammoo feerroo abbaa 8 irraa kaasee hamma abbaa 16 18 fi 20 kanneen jiran kana hunda gatii isaa isinii maxxanfamee jira isiniin jechuu barbaada. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee isin biraan gahaa ture haala qaala'insa jireenya biyya keenya keessatti uumamee wal qabate meeshaaleen kamiyyuu yeroo yerootti guyyaa guyyaatti gatiin isaa garaagarummaa hedduudha kan inni uumu iddoo tokkotti ol ka'u iddoo tokkotti gadi bu'uu danda'a waan ta'eef kana beektanii yeroo booda kan ammoo gara fuulduraatti gadi bu'a jedhameeti wanti abdii irraa qabamu waan hin jirree fi seentaniiti akkaataa jiru kanaan yookaan ammoo waan yeroo ammaa jiru kanaan yoo fayyadamtan baay'ee faayidaa qabeessa taatan isiniin jechuu barbaada. Kanaan alattis meeshaalee biraa kanneen mana keessan keessatti jireenya keessan ittiin fayyadamuu dandeettan haala biizinesii irratti hundaa'ee hojii tokko jechuu qarshii hammamnu gaafata akkamitti hojjechuu dandeenya waan akka jiru gorsoota kanaaf kan fakkaatu hedduu isin biraan gahaa turree jira akka boodas kan isin biraan geenu taasisanii jechuu barbaada. Egaa akkuma viidiyoo gara fuula duraa kanatti jechuun description boxii kana namoonni baay'een beekuu dhabuu danda'u kan ammoo namni baay'een koomentii barreessuu fi koomentii laalu koomentii nama barreessas laalu waan hin dandeenye fi yeroo baay'ee achirra kan isinii kaamu linkiin jechaadha. Linkiin gara YouTube biraa seentanaa ta'u gara Facebook gara websaayitii kan seentanaa ta'u achi bira kan isinii kaamu waan ta'eef kanaaf anis kan websaayitii kana keessatti gad dhiifame kana description boxii fi iddoo koomentii jalqaba sirraa isinii kaa'ee jira. Akkamitti ammoo tuyyuu as jalaa YouTube kana jalaa baane websaayitii keessa seenuu akka dandeenyu ammoo isinitti kan mul'isu ta'a nafaana tura. Viidiyoo kana keessatti yookaan ammoo description boxii iddoo jedhu kana keessa linkii websaayitii kanaa fuuneeti akkamitti odeeffannoo barbaannu argachuu dandeenya kan jedhu isinitti mul'isa jechaadha. Fakkeenyaaf viidiyoo guyyaa kaleessaa isiniif gadhiise meeshaalee biyya keenya keessatti gurguramu keessaa qorqoorroo irratti odeeffannoo jiru kan isinii gadhiise eessumaan wal qabateeti. Akkamitti viidiyoo as jala jiru kana yookaan ammoo description boxii jala linkii jiru fuuneeti websaayitii keessa akka nu seensisu akkamitti goona yookaan ammoo iddoo koomentii jalqaba amma namoonni baay'ee yeroo odeeffannoo akkanaa kennanii linkii isaa description boxii jala isinii kaa'ee jira yookaan ammoo iddoo koomentii jalqaba isinii kaa'ee jira odeeffannoo jedhudha kan isinii kennanii. As jala ammoo akkamitti fuuneeti websaayitii sana keessa seennee odeeffannoo jiru argachuu dandeenya isa jedhuu fi isinitti mul'isa jechaadha. Akkuma argaa jirtan fakkeenyaaf nama YouTube chaanaalii kiyya keessa jira. Isa kana keessatti description boxii iddoo jettu eessa biraa yookaan ammoo eessa biraa arganneeti seennee ilaaluu dandeenya kan jedhu isinitti mul'isa jechaadha. Fakkeenyaaf kun viidiyoo guyyaa kaleessaa isinii gadhiise as bira xiyya ol garagalte tana bakka nama diimaa irraa marii kana yoo gadi tunne iddoo sana yoo gadi tunne jechaadha akkanatti nu baha. Fakkeenyaaf linkiin kun as jira. Odeeffannoo guutuu isaa argachuuf linkii kana tuqaa iddoo jettu gara jalatti barreeffama buleedhaan kan barreeffamte linkii websaayitii sanaati jechaadha. Kuni linkii websaayitii ana kaa'e kanama kamuyyuu achuma jalatti kaa'ama waan ta'eef yeroo achi jala isinii kaa'ani. Kanaaf iddoo kana yoo gattuudhaan kallattii maanachiisin fidaa jechaadha. Inni lammaffaa immoo iddoo koomentii fakkeenyaaf koomentiis kan jedhu kana bira yoo gattuun as biraattis kun
pin godheeti as biratti kun liinkii isaa kaa'ee jira jechuudha. Isa bira soo gattuttani weebsaayitichuma sana keessa isinii fida yookaan ammoo odeeffannoo weebsaayit sana jalatti gadhiise isinii agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf as bira ishee jirtu kana liinkii as bira jirtu kana gad tunneeti weebsaayitii keessa akkamitti akka inni seensisu ilaalla jechuudha. Kanaaf neetworkiin baay'ee saffisan qabu waan ta'eef Itoophiyaa keessa jirra. Obsaan na eeggadhaa isiniin jedha. Egaa kuno isin fidee jira jechuudha. Kunini weebsaayitii kenna. Kun odeeffannoo guyyaa kaleessaan isin gadhiise gatii qorqoorroo Adaamaa fi isa kaanii kan jiru kuno akka argaa jirtan kanatti gadi dhiifameetiin jira jechuudha. Kanaaf kana qofa osoo hin taane kan biraas yoo barbaaddan akkasumatti jira jechuudha. As garjallatti odeeffannoo baay'eetu jira. Kun akka argaa jirtan kana sharafa maallaqaa fi gabaa gurraachaan jira. Daandii qilleensa kaatar hojjettoota qacaroo fi galmaa qacaramaa kan jedhus odeeffannoo kanuma asirratti nuti gadhiifne jechuudha. Kun akka argaa jirtan kanatti gadi tarreeffamee jira jechuudha. Odeeffannoo barbaaddan as jala kan barbaaddan irratti gad tuqxanii argachuu ni dandeettanii haala kanaan laaluu dandeettan isiniin jechuu barbaada.